Giddu maanaanootu maasa'uu naqa qabuutti ka'e. La shitillee deegaa nannaboo keessaa nanna'e. Asaatii kan inni ajjiisan. Asaatiin giddu gidduutti godhu. Intinee dee. Injirroo bakka kaadhaan ta'e bakka kaadhaan kaaba amma kibbaatti darbatamu hojii tokko fayyaa shamadda deebiidhaan. Muudii qaba. Kana keessaa garuu qormaata tokko dhabneen beeku. Buusaa wajjiniin utaaltuu faraggattuu akka taatee haati ishee immoo kunoo mana ariitee bakkee jedhamu. Oduun dara keessaa hin jibbitaa. Isheen bakkee keessa deemtee abdiisaa barbaadde abdiisaan immoo badee. Hunduma keenya kun kan hunduma keenya saduwaa miti. Jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota yaayyaatu kun yaayyaatu bidaa egaa akkuma beekamu har'as viidiyoo amma maraatu ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Walii wajjiniin bohaarraa walii wajjiniin bashannanaa eessayyuu hin deemnaa affeerraa keenya egaa yaada nu kennuu barbaadan koomentii nu godhaa isiniin jenna akkasuma viidiyoo ilaaltanii isintti tolee jaallattan walii wajjiniin akkatti bohaarru akkatti bashannanu akkasumas irraa barannu barbaadan yaayyaa jechuudhaan meeshinii nu gochuudhaan walii wajjiniin bohaaruu dandeenya jechuudhaan nu mostifnee walii wajjiniin fu'a jenna jechuudha. Egaa yaada nu kennuu barbaadan koomentii nu godhaa like share gochuu akka hin daganne akkasumas saabskraayibii gochuudhaan nu bukkee akka dhaabbatan isiniin jenna hiriyoota keessan affeeruudhaan aartii keenya waliin guddisnu akkasuma wal jajjabeessinu isiniin jenna gara viidiyootti dabarraa yaada keessan eennaa gara viidiyootti. Hai lammiyyee akkamire? Hai. Dibata mataa yeroo hunda fudhadhuu fi shittoo urgaasa laalinaaf kennime? Tole. Kuna? Tole. Reega isaa bakka tokkotti reeginatti mika. Bakka tokkotti daanni isaa eessa dhaqee moobaayiliin kiyya? Moobaayiliin dhabe. Bilbilatti keera jira bara. Bakka tokkotti qarshii kuma tokko dhufa. Wii lammiyyee qarshii kuma jettee ammaaf qabadhee dhufne booda waan fidee maal rakkoo qabaree? Yeroo qarshii fiddee jechaadha. Deebiti fudhadhu. As kottu mee waan teessitti maa gurra keetti? Maalinni? Durattuu akkatti bareedda. Kunoo fudhadhu. Kanas fudhu? Bilbila kanas fudhadhu. Akkas beeka dhiiraati akka isa mirqaanaadhaan jira mirqaana irratti gaasee natti dhungattu yaadi maal akka uumamu yaaduun namatti nu ulfaata jechuudha. Kanaafuu muudii qaba. Kennii fi gali ciraasaa barbaade suuqicha fudhadhu suuqicha jechuu dhiisuun isaa waan tokko of beekama kanayyuu gara viidiyoo ta'antu dabarra. እኔ የምለው የኔ ቢጤ ምናምን ግን አልበዛም መንገድ ላይ በቃ እናቶች 6 ልጅ 7 ልጅ ይዘው የመጨረሻ ነው በቃ ቸሰትን መሰለኝ እኛም እኮ ልብስ ዘነጠን እንጂ በቃ ትንሽ ነው ይቀረንና ለሁሉም ሰጣችሁ ምክታልፉ ከሆነ መጨረሻ ላይ ከጎን ቁጭ ብላችሁ እናንተ መለመን ተጀምራ ከባድ ነው እኛም ከብዶናልና ለባሰበት ሰጣችሁ ልታልፉ ቀጣይ ሰው ደግሞ ያሳለፋችሁም ነገርና ጩጮቹ አብሶ አዛናችሁ በስ የብር ከሰው ጋር ብራን ኮላችሁ አይፈታ ያሸማቅቋችኋል እግዚአብሔርን ኪስ ውስጥ ብራን ይገባሉ ድንገት ካልያዛችሁ ልብሳችሁን ጉትትናን በሰው ፊት የሌለ በቃ ክፉ ነው የሚያስብሏችሁ ባለፈው ከሩቅ አዩአቸው ወይኔ ጉዴ ሊጠይቁኝ ነው ብዬ አስፓልት ልሻገር መኪና አርጎኝ ነበር ዛኔ በቃችሁት ጎና ዱዋንሴ ለካ ነማ ባይ ሙረቴ ነው እንት ኩለካ ባይ አንደ ደቤራ ወራ nama kadhatanii karaa nama dabarsan noos bakka fatuma qayyarane fatuma seemi qabnu miichanneeffanne malee ko isaanii wajjin garaagarummaan qabnu tokkuma wal qixxeema isaanii wajjin yaa garaagarummaan keenya fatuma isa qabnu miichanneeffanne isaanii moo miicuu dhiisanii malee tokkuma kiisoo kan keenyas kiisiin keenya duwwaadha kan isaantu nu caala qaba daa'um kan qarachuu qabu ko nu ture isaaniin sila na kaseera baay'ee rakkaneera dhugumatti kana gar tokkotti tunuu qabdanii fayyadamuudha gara viidiyoo ta'antu dabarra. afurtama keessaa 12 argatteetta. Qabxii olaanaa kutaa kanaa. Lataa jira. 40 keessaa 2 argatte. Karaa maskootii barattaa yaati. Tolosaa jira. Iskina ilaali. Na ilaalay. Akkuma na ilaalte waaqayyo araara saansiyaa ilaali. 40 keessaa 0 argatte.
Maaltu si kolfisiise? Daaraan daakuutti kolfiteedhaan. Tolosaa utuu si ta'e of hin ajjeesaan. Ati barumsaan hin gooftaa. Dhukkuba daffaraartaa. Yoo dhiistee ho'i maaf hin barannee namni si gaafatu hin jiru. Nuun bara amma keessan geenyu kurraasii takkasti qabnee dubbisaa turre. Ija kasti diimaatiin maal isinitti fakkaata? Harri isaa funyaaniin nu galee amma dhiiga nu boossisuutti kan nu geessisa. Naafxaan gaafa inni nu rakkisu ji'a keessa teenye akkasti dubbisaa turre. Ji'i gaafa inni hin jirre bakakkaadhaan teenye dubbisa. Bakakkaan gaafa kaaba amma kibbaatti darbatamu peejii tokko fayyaa shamadda deebitaa. Kana keessaa garuu qormaata tokko dhabneen beeku. Isin as keessanii dhuunfuu keessan aarsitu. Tolosaa ka'ee gaaffii wayiinsi gaafa. Dhalli namaa maaliif bishaan dhuga? Sababiin isaa bishaanni nyaatamuu hin danda'u. No. Jibbita saakseen naan gara saaks Pro Max jechuun isa kana bakka. Yaaddii taa'e bakka kaadhaan teessee qayyabachuu jechuudha. Bakka kaan gaafa akkas darbu peejii tokko duukaa dubbista. Saakseen saaks Pro Max jechuun isa kana bakka. Kana saaksii. Sakkasnaan akkasitti bakka. Gara viidiyoo taa'amti dabarra. Raachu intala kana nan gaafadhachaa turte miti gaafateetta moo har'a nan gaafadhaan hin dhiisu har'a ammaa dhiisuun qaba nan gaafadhaan. Qashtii. Waa si gaafadhu dhiifama. Rakkoon qabu na gaafadhu. Gaaffii kana yeroo baay'eedhaaf sin gaafadhee har'a boru sodaachaan ture dhugaa. Maa rakkoo qaba na gaafadhu maaliin ni waasa? Yeroon gaaffii kana si gaafadhu garuu akka waan biraatti akkana shakki. Wii si shakku dhugaa rabbii maaliidha natti mi waansa? Gaaffii kana yeroo si gaafadhu garuu keessi kiyya dhiphachaatii sodaachaatii si gaafadhu. Maala dhugaa na gaafadhu rakkoo. Si gaafadhu ree? Na gaafadhu. Safara keessa saamusaan meeqan gurguramu? Raachu noftama wanti godhan hin jiru danda'uudha akka wanti godhan hin jiru waan sii godhu hin qabnu akka. Baala giseen jedhaman afaan oromoo waan an dubbadhuuf qof bakkuma deemetti baala giseen jedhama. Amma kaleessa akka raayin koo beetel leqqee utaalii nan min adarraku jennaan ay maata garmaamuu tala girigirrii dhiisi oromoo iskiriinii qaxaqati taaptaap godha minaan inti laalleen qilfi kalakkalki beetel leqqee utaalii. Ani bar lautii kanarraa maqaa qofa na tarrabe fuunaan. Maqaa qofa na tarrabe lautii kanarra. Hunduma keenya kun kanuma dura Kiraamana naa barbaada. Isa duwwaa miti. Kiraamana naa barbaada. Kan hunduma keenyaati isa duwwaa miti kun. Hello. Namni si bira hin jiru ni qofaa hirtaare. Waa sitti muu fedheensii bilbil. Naa qotu waa sitti muu fedheensii bilbil. Intini dhaabeetaa galaaneetu. Gadda dhoksitee mistiraa namatti himii jettee naa bilbilte. Sitti hima miti na dhaggeeffadhu waayee. Abdii isaan garaa jala dhiitee kunoo hin ulfooftee dhaniga. Intaa gootu namatti dhibidira namatti hin deemna waala. Garaa jala dhiitee ulfeessee dhani. Garaatti hafe. Maarree sitti maan jedhamti tuusaa wajjiniin utaaltu faraggattuu akka taateetti haati ishee immoo kunoo manaariite bakkee jedhamu. Oduun dara keessaa hin jibbita. Isheen bakkee keessa deemte abdiisaa barbaadde abdiisaan immoo badeera isin jiru jedhan. Naa kutu. Maqaa yeetu nan deegaa ittiin kennaa nan gadda na waamee hoteelatti kottuu waan sii kaasaa naan jedhe. Kaaraadhaan immoo nan du'e. Mandara keessaa gaafa oduu fuutee walii wajjin daddabarsitu akkas akka gaafa oduu walii walitti daddabarsan jechuudha. Eleba Yesus. Intala tola ishee kun makama bareedde. Maqaa gooftaatiin. Wayne dhuguma keet jette keessumaa immoo hudduu ishee faarmise uffee nama jechisiisa. Why? Father wajjin tu jirtu miira keessa galtee gaafa haasoftu chikkii wayii ilaaltee miira keessa galtee gaafa haasoftu wanta akkasii kan inni si mudatu ka father wajjin jirtu raanfatta bareeda. Suuqii tokko inni isin iskiriptoo gaafa dhufan iskiriptoon jira meeqa birrii 30 namaan jettan tokko birrii 20 namaan jettanii
iskiriiptochi gaafa nu itti himnu ofii isaatiin nu barreessa. Nu gaafadhu kana maal sirriitti nu gaafadhu. Isaatu nu barreessa iskiriiptichi sana itti himnu nu barreessa. Kun barataa iskiriiptoo gaggatee hammaatiidha kun. Iskiriiptoo gaggatee hammaati kan nama iskiriiptoo gatu nuti baay'ate. Siniin bareedaa koo. Ooyye. Tosa guddaa bakka shinaan tuti. Wayyoo haadha koo ammoo kana jooftaan. Jibbita jibbita kan roostiin jibbita bareeda. Hello. Fayyaa keetii akkam? Nagaa galatamaa koo si mana hirtabni. Haaloo giiftii koo waan wattee sitti bubedee si bilbilee. Dabalaatu kaleessa naa bilbilee. Nyaata si affeeraa kottu beed. Ishee nyaata maal nyaata rakkoon qabu eenyaqe. Gaafa hoteela dhaqoo nyaatuma nyaannee finneennaan sireen qabannuu reeraan jedhe. Maal goota siree nu soomanaa qabna isin soomanaa qabdu maal gochuu siree qabdaan jedheen. Na lakki waan sii kaasaachi haasa'uu barbaade si wajjiniini dhimman sii kaasuun qabaa jedhe. Tolee naqe. Naan gaafa dhannee siree qabannee akka gatteenyu haasa'utti ka'eega. Waan itti daarii kaasee sin fuudhaa sin jaalladhaa jedhe. Maaliif akkati na jaallattu beekaa hin jirin maaliif anis garaa makoorraa hin jaalladhaa. Dhugaa waaqa garuu kaayyoon koommoo gaa'ela duraa wajjin ciisuu hin barbaanne. Innaanii giddumaa naannotumaa haasa'uu na qaqqabuutti ka'e. Shitillee deegaa nannaboo keessaa nanna'e. Asaatii kan inni ajjita. Asaatiin gidduutti godhu. Intin jedhee hin beeku. Dhagaa hirtabnii eegaa innaanii gidduu maanaan ija isaa walirra buuse. Ejjuruu uffate. Dabaa maal taatee jireen inna dhaga'uu ije. Amma kanaan booddee itti siqeen ilaale. Gaafa itti siqee ilaaluuf ka'u gaggam godhee na qabe. Tarakkee harkaa utaalee gaafa ba'u nanna'ee lafa hin jiru wallaalee shititti dandagoo keessaa. Amma kanaan booddee anumaan gadi bahee utaalee sokkuuf jedhu ilaamee baacuu naan jedhe. Innaa itti galagalee ilaaleen walitti kaasanii fiiguu maaltu fidee naan jedhe. Nanna'ee gaafa nakkee maaliif nama gaariidha moo beektaadha. Immoo isa gaddisiisuu hin barbaanne. Sabooddee itti deebi'eetanii nan sossobaa gaafa itti deebi'u harkumaan na qabuu isaan argee sabooddee daqiiqaa 5 booddee sitti mul'isi maal goota. Jibbita taalentiin jibbita qabchaan kun hin danda'amne boonaan hin danda'amne. Dandeessa natti toleera sirriitti haasaan akkasaan taasaan sirriitti dhaggeeffatteetti sirriitti shamaddandeetta. Bareeda maaluma ሙዲ ቀባ ከኦሮሞ ውጪ ሌላው ብሔር ይሄን ቪዲዮ እንዲያል ተፈቀደለት። ኦሮሞ ሙዲ ነፋኔ ሙዲ ነማ ጮሮቡ ተቆ አራመዳ ጅርቱ ኢጆሌን ኬኛ ተቆ ሜ ቪዲዮ ወይላለ ደብነ በስጋበር ዋሄ ኪኒብሱዳፍ አንቺቹ ተንቀቦ ዮጂርቱን አንጂራ ከናናችን ጅሩ Maalin egaa kunumtama basgaaber nuti dhiisaa hojii ziqxinnaa dhiisaa jenneetu miidiyaa sooshaal miidiyaa irraa anjaa gara anjaa Rwaandaa kaasaa jira. Sijjammar lamaan keessan iyyuu injirtanii tokko malee tokko hin ta'u bakka hin ta'u kana nyaattu gasoo wannanaa dheedhii wannanaa maqaan hun balleessisiisinaa nunas xoqqoriinaa quba nutti hin qabsiisinaa dhiisaa. Ishee immoo argitaniittu harkasaa fuutee asirra keessa ara baakkesh hin ta'u bakka. Dhugaan mudii nama carrabuudha. Maal akkamti nama mana keessa wokii godha jama. Walaamatti mana keessa akkamti wokii godha. Kun mudii nama carrabuudha. Dhugumatti saggish kun mudii nama carrabuudha. Mudii hin qabu dhugaa. Bareedu mana keessa wokii gochuun hin bareedu. Bakkee ma baatanii ma hojjettanii silaatee innaa ta'uti. Egaa daawwattoota keenyaaf viidiyoo naraaf qabannee dhufne kana fakkaatachuudha akkatti bohaartan akkatti bashannantan abdii qabna. Egaa viidiyoo kan biraa nama olti deemnutti turtii gaarii isiniin jenna. Egaa viidiyoo kan biraa ilaaltanii isin bohaarte ittiin bashannantan akkasuma nama biraan akka ittiin bohaaru ittiin bashannantan barbaaddan yoo jiraate meeshaa nu gochuudhaan walii wajjin ittiin bohaarrachuudha. Egaa yaada nu kennuu barbaaddan koomentii nu godhaa like share like subscribe gochuu akka hin dagganne jechuudha.
Ammas turtii gaarii viidiyoo kan biraa walitti deebinaa turtii gaarii.